Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa torbaffaa. Biqiltuunis kana hundumaa erga kaayyoo isaatti seentee hin hubatte. Biiftuunis subiin kaatee konkolaataa gara hambuu geessu qabattee deemsa ishee itti fufte. Raajinis erga yaalii baqaqsanii yaaluu taasifamee fi hamma hospitaalaa baheera. Innis akkuma ba'een gara biyya isaa Goriitti imalaa jira. Biiftuun koo yoona maal hojjetti? Gara laafettii koo jedhee yaada isaa buusee baasee qofuma konkolaataa keessaa ofitti haasaa deema. Amma gidaa warra jiru keessaa qaxxaamuree Gorii ga'eera. Akkuma konkolaataa irraa bu'een gara suuqii obbo Bojaatti qajeele. Gaafa achi ga'u obbo Bojaan hala dhaabbatu. Isaanis akkuma isa arganiin raajii jedhanii waaman. Baga Waaqayyo si fayyise jedhanii. Raajinis deebisee ameen hin dhukkubsatinaa jedhee deebiseef. Obbo Bojaanis yoom galte jedhanii gaafatan. Raajinis deebisee hammuma kanan dhufe konkolaataa irraas reefuma bu'aa jedhee deebiseef. Obbo Bojaanis taa'iikaa dhala koo jedhanii teessoo kennaniif. Raajinis taa'ee haasa'uutti ka'an. Osuma haasa'anii sa'aatiin laaqanaa ga'e. Haati Biiftuus obbo Bojaaf laaqana fidanii fi dhufan. Raajinis ol ka'ee gadi jedhee nagaa gaafatee taa'aa jedhee teessuma irraa ka'ee haadha Biiftuutiin hiixate. Isheenis deebistee taa'i dhala koo laaqana nyaadhu jettee laaqana isaaniif kennuuf bishaan harkaa buusteef. Laaqana dhiyeessitee fi akkuma laaqana nyaachuu jalqabaniin haati Biiftuu obbo Bojaan Biiftuudhaaf bilbilteetta? Yoona eessa geesse laata? jettee obbo Bojaanis hin bilbillee fi bilbiliif jedhanii silkii isaanii kofa keessa fuudhanii itti hiixatan. Haati Biiftuus harkaa fuutee bilbila Biiftuu irratti gaafa bilbiltu bilbilli ishee cufaadha. Irra deddeebi'anii yaalanis bilbilli ishee akkuma saayilentii ta'etti jira. Raajinis nyaanni inni nyaachutti jiru itti hadhaa'eera. Wayyoo Biiftuu koo, atis akkuma abbaa kootii garaa natti jabaatte? Bakkee onaa irratti na dhiistee deemte? Waadaa keenya ishee gaafa bakkee Goriitti maaliif dagatte? Jaalalaan na sakaaltee onnee koo madeessite. Nan gatini sin gatu waliin jenne. Isa erbuu waliif seenne. Arra maaltu hammaate? Maaliif waadaa keenya diigde? Maaliif jaalalli keenya maseenee? Biiftuu koo sin argadha jedhee madaa qaama koo irra dhokfadhee osoon na dhukkubu fayyaa fakkaadhee sin argadha jedhee osoon qaamni kiyya na waraansa qaama kiyyaa obsee jaalala keenya keessatti idda hundee godhate. Soqee buqqisuuf jabeessee hundee dagaalfateera. Biiftuu koo, ani ammoo akkam ta'u? Anaaf maal keessee falammoo siif guggubachaa jiraadhu? Inni yaadattaa isa gaafa walammannee jaalala keenya waliif ibsanne. Atis raajuu koo jettee anis Biiftuu koo siin jedhee ija jaalalaan wal ilaallee wal dhungachaa isa waadaa waliif seenne. Gonkuma si walin dagannu isa waliin jenne sana.
biiftuu koo arra maaltu hammaate? Ana raajuu kee moo maal yaadde? Moo rakkootu si quunname? Yoo akkas ta'e moo maaliif obsitee nan eegne? Biiftuu koo eessa deemte? Siin jedhu maaliif bakka kee na hin dhaamne? jedhee keessa isaatti walaluun waa'ee biiftuu ofitti walaleessaa. Laaqanni sunis ibicha caala itti hadhaa'eera. Abbaan raajii obbo Bariinis haalli ilmi isaa kun homaa ittiin fakkaatu. Innis erga haadde dirsinii fuudhee raajinis akka ilma isaanii ta'e waan dagate fakkaateera. Safuu yaa namni namaaf qoricha garuu summii isaatu caala jedhama mitiire. Aadde Ejjigaayonis erga abbaa warraa ishee qarsee fi xiiqin ajjeestee ammoo isheenis akka fedhii isheetti jiraachuutti kaatetti. Yeroo fakka nama gadduuf citaa lafa buufattee uffata gurraacha uffattee yeroo namni ishee ilaalu nama gaddu fakkaattee haa teessu malee keessi ishee gammadaadha. Kana gootee mara waan beektuuf karoora isheef waan galma ga'eef amma isheef dirreen bilisummaa waan diriiree jiru itti fakkaateera. Dhugaadhas amma isheenis sodaa tokko malee bakkeetti akka soorattu waan haala mijeeffatte fakkaatti. Biqiltuun akkuma abdiisaa faana baateen ulfi garaa isheetti hafe. Isheenis erga haalli hunduu itti jijjiirame, erga rakkina hamaa keessatti kuftee, erga dhukkubbiin qaama ishee irratti wal ga'ee, erga miidhaginni ganamaa sun akka fixeensaa darbee booda yaa'ana dur akkasin seene. Yeroo barnoota koo adda kutee gorsa haadha kiyyaa dhiisee yeroo kan hiriyaa caalsifadhee dheekkamsa abbaa kiyyaa baqadhee yeroo miira koof bitame nama maqaasaa hin beekne waliin yeroon sagaagalu hundi gaarii natti fakkaate. Gorsa abbaa fi hayyoo kiyya natti halleessee ani yooman tilmaame maaluma jireenyi silaa arra maalifan ta'a baattuu dhukkubaa sila arra maalifan ta'a muka rakkinaa yaa'ana jettee biqiltuun gaabbii jireenya dabarsitee yaadatti. Egaa maal godhu humni ganamaa dhuma qalbiin galgala dhufaa jedhama mitiire. Namni jireenya isaa yeroo dargaggummaa, yeroo humna qabu, yeroo bifa miidhagaa qabu kana yoo dalagaa boru isa fayyannetti dabarse boru akka gaabbu osoo hubatee gaariidha. Barcuma bara dullumaa irra teessu bara dargaggummaa kee agarsiisi jedhama mitiire. Dhugaadha wanti nuun bara dargaggummaa keenyatti hojjennu bara dulluma keenyaaf galaa akka ta'u osoo beeknee dammaqnee hojjenne gaariidha. Ammas biiftuunis ambootti erga barnoota ishee jalqabdee bubbulteetti. Raajiin opereeshinii waan ta'eef dalagaa isaa durii haalan dalaguu dadhabeera. Innis erga biiftuu osoo inni mana yaala jiru erga isa dhiistee deemtee aamleen isaa bu'eera. Kanuma irraa ka'uun magaalaa Najjootti deebi'ee hoteela yeroo san fuulduratti qubee qulqulleessuu eegale. Barnoota isaa ammoo galgala kolleejjii teeknikaa fi ogummaa Najjootti barachuu ittuma fufe. Burtukaanni ulee gaabbin dhaan namooti erga kaatee bubbulteetti.
sammuun ishee waa'ee jireenya gara fuulduraa yaaduu waan lagate fakkaata. Abdiin ishee gara fuulduraatti qabdus erga gaafa galgala dukkana sanaa haadha ishee irraa waa'ee abbaa ishee dhageesse kaasee guutummaatti dhadhaa hibidda buute taatirti. Imimmaan ishee fuula ishee irraa qoree hin beeku. Biiftuun inumaa guutummaa guututti waan irraa jijjiirame burtukaana ishee durii osoo hin taane amma maanguddoo umuriin taree fakkaatti. Jireenyi kun dhibee qorsa hin qabne itti ta'eera. Yeroo hunda ishee yaada waxalamteerti. Nyaata illee erga soorachuu dhiistee bubbuleera. Kun immoo dhibeef battaluma akka saaxilamtu godheera. Iji hiriyoota waliin barachaa turan jalaa illee erga miliqxee ji'oonni hedduu darbaniiru. Hamma hiriyaan ishee inni dhugaan siree waliin ta'eera. Huqqinni ishee gaafa ilaalan dhuguma nama ta'u ishee nama shakkisiisa. Amma dhukkubbiin dabareen itti wal furuun waan lubbuu ishee fudhachuuf itti gamaa jiru fakkaatu. Jarsaanis dhukkubuu ishee erga dhaga'ee illee ati namaa jedhee garagalee isheen ilaalee hin beeku. Innis jaalalli isaa guyyuma gaafa sanaa waan fixe fakkaata. Duruu haguma ishee kiyyoo isaa seensifatutti akka nama jaalalaa dhugaa isheef jaalatee arraba isaa dhadhaa dibatee aasaan ishii guuta malee fedhii isaa ishee fuudhuu akka hin taane beeka. Garuu hicceetiin burtukaanaa dhageesse kophaa ishee itti dhukkubsattu kun osoo isa bira geessee maaltu ta'a laata? Yoosef kan gaaffii jaalalaa biqiltuuf dhiyeesse ture arra barnoota isaa muummee hoteela Maagneet Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa akkuma xumureen gara Jimma Abbaa Jifaaritti imaluu itti gaafatamaa hoteela gandaa ta'uun dalagaa isaa eegaleera. Sammuun biiftuu keessa raajiin dhabamee hin beeku. Isheenis yeroo mara waa'ee isaa yaaddi. Isheenis akka kanaan dura gara biyyaatti deebi'uu hin dandeenye. Raajiin erga Najjootti galee kaasee barnoota isaa damee HNS dhaan level 4 waggaa 2 gidduutti xumuree eebbifame. Innis waggaa 2 dura taatee biiftuu waliin dabarsan yeroo mara gara sammuu isaa dhufee itti gunguma. Keessattuu waadaa isaan gaafa waliif seenan sana yeroo mara gurra raajii irraa iyyaa oola. Innis ergasii waadaa isheef seene kabajee shamarree kan biraadhaaf gaaffii jaalalaa hin dhiyeessee hin beeku. Bareedinni biiftuu ija dhiirotaa baay'ee boojii kolonii isaa jala galfate. Dhiirota hedduu gorora coccobsiiseera. Yaa waa kan koo godhi jedhee kanumaa isaa kadhatullee hin dhabamu. Hunduu gubaatti osoo argee waa'ee gubaa jaalala isaa kana osoo itti hususee baay'ee dharraa. Keessattuu namoonni kaan immoo bilbilaan ishee irratti bilbiluun kan ishee rakkisanillee heddummataa dhufeera. Jaalala isheen kan qabaman malee isheen garuu jaalala raajiin alatti nama tokkoof illee balbala onnee ishee waan saaqxe hin fakkaatu. Guyyaa tokko Yoosef osoo gara biiroo isaatii deemaa jiru Abdiisaa fi Biqiltuun wal cinaatti argee baay'ee rifate. Maali kun dhuguma Biqiltuudha moo ija kooti jedhee kullee isa ijarraa kaasee ija uumaa isaaf kenneen hubatee ilaale.
biqiltuu ta'uu ishee haga ajaa'ibsiifatutti ga'e. Suutumaa gara isaaniitti adeeme. Kana gidduutti abdiisanii biqoo hoogganaa keenya isa kana wal bari jedhee gara Yoosefitti isheef affeere. Isheenis yeroo isa ilaaltu Yoosef isa guyyaa tokko gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi osoo inni afaanii hin fixin hancufaan ija isaatti tuftee har'a hoogganaa ta'ee fuula ishee dura dhaabbatee dubbisaa jira. Ijji biqiltuu Yoosef ta'uu isaa erga ilaaltee barree lammaffaa deebi'ee ija isaa keessa ilaaluu hin dandeenye. Qaamni ishee hunduu yeroo sanatti naasuun weerarame. Biiftuun yeroo mara waa'ee raajii yaaduu malee barnoonni homaa ittiin fakkaatu. Guyyaa tokko garuu gurbaa gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessee ture tokkoon dirqisiisee ishee itti fufa.